Karoon keenya baroota jirama waggoota 5 darbanitti hojii qonnaa hundeera jijjiiruuf galmoota gurguddoo 4 qabatee hojiitti seene. Isaanis galma wabii nyaataa mirkaneessu, galma oomishaalee biyya alaaraatti galu, biyya keessatti misoomsuun bakka buusu, oomishaalee alergee baay'inaaf qulqullinaan misoomsuu fi kana hunda keessatti immoo carraa hojii uumuu qabatee hojiitti seene. Haaluma kanaan oomishaalee wabii nyaataa mirkaneessan bifa hojii kana raawwachuuf immoo inishiyetiivota 33 hojiirra oolchuutiin irratti karoorsuutiin hojiitti galee isaan kana keessaa yoo galmoota keenya duukaa qabannee olaallee galmoota keenya arfan bifa milkeessuu dandeenyu irratti jira yeroo ammaa. Innis galma wabii nyaataa mirkaneessuutiin oomishaalee wabii nyaataa mirkaneessan kanneen akka boqqolloo, bishingaa, xaafii, midhaanota ruuzii isaan kana irratti bal'inaan hojjechuutiin tokkoffaa lafa isaan irratti misooman dabaluutiin dachaatiin dabalee jira. Fakkeenyaaf fudhannee olaallee dur waggaatti al sadii misoomsuun abjuu ture. Hojiin misooma qonna gannaa duwwaatiin kan gaggeeffamu ture. Baroota jijjiiramaa kana keessatti waggaatti yeroo sadii misoomsuun qabatamaatiin hojiirra oolee jira. Innis gannaan bonaaf arfaa isaatiin amma yeroo ammaa qonni keenya gaggeeffamaa jira. Fakkeenyaaf qonna gannaatiin fudhannee olaallee bara waggaa 5 dura lafti misoomu hektaara miliyoona 6.7 ture. Inni kun waggoota 5 darba keessatti guddatee jira. Bara kana hektaara miliyoona 11.8 irra geenye jiraachaa. Oomishaan irree kuntaala miliyoona 184 kan ture yeroo ammaa kuntaala miliyoona 364 irra geenye jiraachaa. Inni kun akkuma kanaan jijjiirama guddaa argisiisee jiraachaa. Fakkeenyaaf fudhannee ilaalamas qonni bonaan beekamu ture naannoo keenya keessatti. Qonnaan bulaan keenya ganna oomishee jira. Bona ni taa'aa ture. Bona yeroo taa'u kan immoo baasii adda addaaf saaxilamaa ture. Inni kun irree qonnaan bulaan bona irree misoomsaa akka hojiitti galutee jira. Fakkeenyuma fudhannee ilaalle hojiiwwan oomishaalee fakkeenyaa biyya alaaraatti galan biyya keessatti misoomsuutiin bakka buusuutti bu'aan guddaan argamee jira. Isa kanaan inni guddaan injifannoo ittiin arganne tokko misooma qamadii bonaadha. Misoomni qamadii bonaa kunis waggaa 5 dura lafa hektaara 670 irratti misoomaa ture. Yeroo ammaatti gara hektaara miliyoona 3.3tti ol guddatee jiraachaa lafa misoomuun. Oomishaan irraa akkasuma kuntaala miliyoona 40 kan ture yeroo ammaa gara kuntaala miliyoona 120tti guddatee jiraachaa. Inni kun jijjiirama guddaadha. Isa kana taasisuutiin yeroo misooma qamadii keenya gaggeessinu gannas bonaanis misooma qamadii keenya lafarratti misoomus oomishaanis guddisuutiin yeroo ammaa guutummaatti kan biyya alaaraatti galu oomisha biyya keenyaatiin bakka bu'ee jiraachaa. Kana qofa osoo hin ta'in oomisha garbuu biqila biiraa kana dura biyyi keenya biyya alaaraa geessu turte warshaalee biqila biiraa fi isa kanarree waggoota 5 kan hojii xiyyeeffannoo guddaatiin hojjetameen. Kanaan dura bara jijjiiramaa dura lafti garbuu biqila biiraa irratti misoomu lafa hektaara 120 ture. Amma garuu lafa misoomu kana hektaara 520 walitti ol guddisiituun oomisha isaa akkasuma kuntaala miliyoona 20 irraati gara kuntaala miliyoona 38tti ol guddisuutiin isa kana irra jijjiiramni dhufee jiraachaa. Inni kunis guutummaatti kan biyya alaaraatti galu oomisha biyya keessaatiin bakka bu'ee jira. Kan misooma ruuzii hin beekamu ture naannoo keenya keessatti godina gara Iluu Abbaaboor aanaa tokko irratti beekama ture aanaa Daarimuu irratti jecha. Yeroo ammaa inisheetiin misooma ruuzii kun godinaalee keenya ruuzii faala mijaa'aa qaban keessatti babal'atee jira. Gara hektaara miliyoona 1.5tiin misoomaa jiraachaa. Isa kanarraati oomisha kuntaala gara miliyoona 40 ol ta'u misoomaa jira. Isa kanarree ruuzii biyya alaaraatti galu biyya keessaatiin bakka buusuuf hojii jalqabbii gaariitti jira. Inni immoo waarshaa falfaltuun isaa kun yeroo ammaa bifa waarshaatiin yuuniyoota keenyaan abbootii qabeenyaa irratti hirmaachuun qonnaan bulaan keenya dhiyeessee jira. Ruuzii falaafalee jira gabaaf dhiyeessaa jiraachaa. Inni kan biraan injifannoo kan ittiin arganne oomishaalee alergee oomishaalee dibataa kan jedhaman isaan irrattis bal'inaan hojjetamee jira. Kanneen akka suufii, saalixii, boloqqee, maashoo, loozii irratti bal'inaan hojjetamee jira. Isaanis injifannoon galmaa'ee jiraachaa. So isa kanaanis alergeen keenya baay'ee dabalee jiraachaa. Kan biraan immoo yoo la fudhannee ilaalle misooma muduraatiin. Misooma muduraatiin inisheetiivota kanneen akka abukaadoo, paappayyee, muuzii lafa bal'aa irratti sanyii filatamaa kan ta'e qonnaan bulaaf dhiyeessuutiin qonnaan bulaan keenya immoo kilaasteraan misoomsee jira. Isa kanarraa fayyadamaa ta'aa jiraachaa. Yeroo ammaatti abukaadoon sanyii filatamaa haas kan jedhamu ftingel kan jedhamu qonnaan bulaan keenya kilaasteraan misoomsuutiin tokkoffaa abukaadoon kun sanyii filatamaadha. Oomishtummaan isaa olaanaadha. Gabaa addunyaa irratti baay'ee barbaadamaadha. Isa kana misoomsuutiin gara biyya alaatti erguu jalqabanii jiru jecha sharafa biyya alaa argamsiisuu seenee jiraachaa. Muuzii fa'aa paappayyee fa'aa baay'inaan fudhattanii ilaaltan kilaasteraan babal'atee misoomaa jira. Inni kun immoo sirna nyaataa keenya
nyaata madaalawaa lammiin akka argatuuf hojii guddaa hojjetamaa jiraachaa. Inni kan biraa immoo kan ittiin injifannoo galmeessine misooma bunaatinidha. Misoomni bunaa keenya alergeen misooma bunaa keenya xiqqaa ture jechuudha. Isa kana mootummaan naannoo keenyaa hojiiwwan gurguddoo 3 buna irratti hojjeteen tokko misooma bunaa irratti, inni lammataa qulqullina isaa irratti, inni sadaffaa gabaa isaa irratti xiyyeeffannootiin hojii hojjetameen alergeen oomishti bunaa keenya dabaleera. Biqiltuu sanyii filatamaa bunaa dhiyeessuufiin qonnaan bulaan keenya gara kana dura kan akka biliyoona 1 kan dhaabbachaa ture waggaa 5 dura yeroo ammaa gara biliyoona 2.6tti dhiiqsiqu dhaabuutiin qonnaan bulaan keenya kilaastera misoomsaa jira. Inni kan biraa immoo buna isaa qulqullinaan funaaneetidha. Gabaa giddu galeessaaf gabaa biyya alaatti akka dhiyeessuuf hojii xiyyeeffannootiin hojjetameen alergeen buna biyya keenya tooni kan argamaa ture biliyoona 1 kan ture alergee doolaara biliyoona 1 argamaa kan ture yeroo ammaa gara biliyoona 2.5tti kan argamsaa jiraachaa. Inni kun irra jijjiirama waggoota muraasaa dhufaa jiran jecha. Inni kan biraa gama hojii ashaaraa magariisaatiin lammii biyya jijjiirama qilleensaa daddamattuu fi wabii jireenya biyya ishee lammii isheef lubbu qabeeyyii mirkaneessuu fi hojii misooma ashaaraa magariisaa irratti hojiin bal'aa hojjetamee jira. Inni kunis biqiltuun biliyoonota lakkaa'amu akka naannoo keenyatti biqiltuun biliyoona 23 ol ta'u waggoota 5 darban kana keessatti dhaabbatee jira. Isa kana keessaatii biqiltoota dhaabbatan keessaa immoo gara parsentii 88.7 kan ta'u dandamatee jiraachaa biqiltuun kun jecha. Kana qofa osoo hin ta'in biyya abbaatti eeggate jechuutiin qabeenya uumamaa ofii mancaase uummanni keenya tajaajila lammummaatiin bona guyyaa 60 beetira qabeenya uumamaa kunuunsuutiin biyyoo mancee bakkatti deebisuutiin kunuunsa hojii hojjetameen burqituun adda addaa haroowwan adda addaa kan goganii turan bakkatti deebi'uu danda'aniiru. Inni kun immoo hojii qonnaa keenyaaf haala mijaa'aa uumeera. Fakkeenya fudhattanii ilaaltan haroon Harammayaa fakkeenyaaf waggaa dheeraaf gogee kan ture sababa gaarreen naannoo haroo sana irra jiranitti hojii kunuunsa eegumsa biyyoo bishaanii bona hojjetamuun inni sun irra deebi'eetira tajaajila jalqabee jiraachaadha. Kana biraa osoo hin ta'in gama misooma beeladaatiin hojiin gurguddaa hojjetamee jira. Fakkeenya fudhannee ilaallee misooma dammaatiin damma gaagura ammayyaa oomishtummaan isaa olaanaa ta'ee fi haala horsiisa kanniisaa keenyaafis mijataa kan ta'e bal'inaan haga biliyoonaatti dhiyeessuutiin qonnaan bulaa keenyaaf haga miliyoonotaatti dhiyeessuutiin isa kana irratti hojiin guddaa hojjetaa jira. Isuma kanaan immoo oomishtummaan dammaa keenya dabalee jiraachaa. Kana qofa osoo hin ta'in cuucii guyyaa tokko dhiyeessi guyyaa cuucii tokko kanaan dura miliyoona muraasa kan ture amma haga miliyoona 100tti waggaatti dhiyeessuutiin akkasuma oomishni killeerre oomishni lukuure bal'achuun wabii nyaata mirkaneessuuf hojjetamaa jira. Inni kan biraa oomisha qurxummiitiin hojiin gurguddaa hojjetamaa jira. Hawaasni keenya haroowwan namtolchee fi haroowwan uumamaa keessatti sanyii cuucii qurxummii dhiyeessuufiitiin misooma qurxummii irratti hojiin babal'aa hojjetamaa jira. Kana qofa osoo hin ta'in gama misooma aannanii babal'isuu fi loon sanyii fooyya'aa aannanii wayii dhiyeessuu irratti yeroo ammaa gara miliyoona 1.7 kan ta'u bifa kanaan hojjetamaa jira. Walumaa gala hojii qonnaa keenya fudhannee ilaalle kana hojii kana hunda keessatti immoo carraan hojii bal'aa ta'e dargaggootaaf uumamee jira. Baruma kana fudhannee ilaalle amma fakkeenyaaf gara miliyoona 1.5 kan ta'uuf carraan hojii dargaggoota keenyaaf uumamee jira. Isa kanaan galmoota akka biiroo qonnaa Oromiyaatti qabannee jirru yeroo ammaa haala milkeessuu irratti argamnaa jira. Gara fuulduraatti amma inisheetivoota keenya amma nuti potenshaaliin nuti qabnu guddaadha akka naannoo Oromiyaatti. Naannoon keenya hojii misooma qonnaatiif haala mijaawaa qabduun teknooloojiiwwan qonnaa gargaaramneetidha, ogummaatiin deeggareetidha, humna oomishuu keenyas guddisneetidha. Tokko oomishtummaa guddisuu irratti kan nuti xiyyeeffannoo jecha. Amma lafaan baay'ee deemaa jira lafa oomishamuun jecha. Isa kana oomisha keenya galtawwan gargaaramnee teknooloojii gargaaramneetidha. Oomishtummaa keenya guddisneetidha. Biyya keenya gara badhaadhinaatti ceesuuf qonnaan bultoonni keenya immoo oomisha gabaatiin durfamu. Oomisha gabaatiin durfamu. Maal yoo oomishan oomishni isaanii gabaa irratti bu'aa qabeessa ta'a kan jiru xiyyeeffatanii akka hojjetanii fi teknooloojiitiin deeggaramee hojjechuuf xiyyeeffannoo irratti kan hojjetamu ta'a.